Maybe ustaaza walfaa godhanii ta'uu danda'a. Dubbatanii rulleeti waraqata namni qabu jedhani mari'atuu danda'ani. Tole. Ammoo ani waraqata irratti dabalata wanni ani barbaadu gaaffii sadii qofa gaafadhaan gaaffii sadan sana yoo naa deebiseedhaa jedhe waa amantaa isaan beekan namni kun naa mirreechuu danda'a. Bakka kanadha awwale. Namni masfartii kana na gaafatu Farhaan na gaafatee yoon gaaffii sana darbe nan gaafatama jennaan weelkaam ishii jiraan yoomiyyuu. Ustaas Farhaan garee lammaniif waa tokkoon sirreessa naa eeyyamtu. Karaa kooti wanti sirraa tokko hin jiru achumaan sirreessi malee. Karaa keetiinis waan sirraa hojjira ustaaza keenya. Ana biraa wanni sirraa tokko hin jiru. Maal naan jechuu danda'u qabdu ustaas sana booda hunda gongodee. Isa immoo tanaffasi ayyee tanaffasi. Rakkoon hin jiru. Isini ustaaza keenya isin kabajnaa jiraachuun keessan barbaachisaadha. Garuu raajii masarattaayyeedha marii dhiyeessuun isinii maal jedheen isinitti himaa. Lafa dhaabatanii nama muka arbuurra jiru asii ol ilaaluudha. Yoo raajii masarattaayyee mariidhaa barbaadame shaamiin biroo dhufuu qabuu danda'u. Raajii masaratii garuu maaliif mee kanaaf gaaffii naa deebisi maaliif raajii masarati maaliif jaallatu? Gaaffii bareedaa na gaafattan. Ayya. Isini ustaaza koo ustaas Faraanii akkuma argaa jirru onlaayinii irratti nama 1,000 amma nama 2,000tti qabattanii amantaa keessan babal'isuu irratti argamtu. Jabaadhaan isiniin jedha nama onlaayiniiti jechuudha isin. Raajii masarati immoo lafatti jechuudha akkuma ishee amiini birootti nama 1,000 ija keessaniin argaa jirtu viidiyoodhaan nama 1,000 barsiisa amantii irra jiru. Waldaa keessa namni 1,000 hungaa waldaa keessa ka jiru. Maal taatan ani siin qaxxaama namni waldaa araaraa seenu keessa isaa ka jiru namoonni 500 yoo ga'an ani siin qaxxaama nama 500 hin ga'an. Namni 1,000 waldaa keessa hin jiru ka waan hin jira kamitti wanna jedha. haa dubbatee ka'uu dhageeffadhu. Ishi ayyee xumurata ayyee shawwan. Anna dhiisa waa tokko hin jedha. Waldaa gaxarii keessa jechuudha. Gaxarii keessa namni baay'ee jechuun nama hojiidhaan biiziidha. Maal ustaas Faraanis waldaa keessatti guddatanii rakkoon qabu yoo beekan isaan nama guddaa rakkoon qabu dhugaa ta'es isaanuu beeku dhibbaaf dhibbatti an shakkii tokkoon qabu ustaas Faraanii ishi lakkoofsa yoo dhiifnu akkuma she'amiini biroo naman kabaju keessaati baay'ee she'amiini biroo wanta maqaa dha'eef akkuma she'amiini biroo nama baay'inaanii ustaasni guddaan sun nama lafatti walitti qabanii addaraasha keessatti masgiida gurguddaa keessatti barumsa gurguddaa kennanuufi hayyuu ta'ani barreessaa kitaabaallee ta'anii namni raajii masaratiin madaalu kan maqaa isaaniitiin kitaabni illee barraa'e ustaaza guddaa she'amiini biroodha. Maybe utuma kabajnu yoo ustaazni guddaan keessan she'amiini biroon marii qabachuu barbaadanii nu kiristaanonni immoo nama serguu hin dandeenya. Shee Ibraahimis hundi keenya ijoolleen kiristaanaa viidiyoo hojjennee amantaa islaamaa keessaa namni guddaa she'amiini biroon kiristaanota wajjin marii barbaadaniiru waan ta'eef raajii ittiin mari'adhaa jennee affeeruu hin dandeenya. Jarri onlaayinii warra onlaayiniitiin wal madaalu. Kanaaf ustaas Faraan nan fixa ustaas Faraan waan isin fayyadu jira dhuma irratti onlaayiniin wal madaala garuu barsiisonni kiristaanaas akkuma isin nutti himtanitti wangeellis deebii hundaa qophaa'aa ta'a jedha waan ta'eef maal gochuu qabdu gaaffii isaanii sadan namoonni dhagaa jirtan gara kanaanis gara sanaanis gaaffii isaan jedhan sadan deebisaatii. Marii wajjin qabadhaan immoo dhaamsa kooti yoo wallaaluma ta'es na uffolchaa rakkoon qabu nama jedhuudhaan maaliif marii irrattuu gaaffii 30 oltu namatti dhufa waan ta'eef marii dura gaaffii 3 immoo ulfaataadha jedhee ani yaadu namas fiduu danda'a jedheetan abdadhaan nama nan fida yoo isin akkanatti gaafattanii nama dhabdanii gaaffii sadan isaanii deebisaatii marii ittiin qabadhaa jedheen affeera obboloota koo amantaa kiristaanaa isa waa'ii raajii irratti moo na folchaati nama isaan madaala jedhee yaadu nama wajjin mari'atanii namni bu'aa guddaa irraa argata. Biyaansi gara kiristaanaatiinis waan tokko jira la gara kiristaanaatiinis xumuruufan
Gara kiristaanataaniitiinis raajii masanatiin namni miliyoonni akka hordofee dhufu hin beektu. Gara islaamaatiin shaamini biroo namni miliyoonni hordofee dhufuu danda'a amantii jedhu waan hin qabuufi yoo sadarkaa kana ga'e sadarkaa kana yoo sadarkaa kana hin geenye sadarkaa keessanitti immoo akka ammaatti mari'atamu hin jedha ustaas. Asirratti waa si dhiyeessuu barbaadan jalqabaa waan raajiin masarratti qabu Farhaan yoo dhabe ani biraan mari'adhu lammata jechuudha. Barumsaanis haa ta'u kitaaba barreessuu maybe jara caalaa waa barreessuu danda'a. Sheekamiin hojjete caala kitaaba barreessee qabata. Kitaaba 3-4 qaban. Kitaaba akka kitaabaatti tokko jedhu. Kitaaba tokko barreessee jira raajiin kitaaba inni barreesse tokko agarsiisa. Sadarkaan barumsi inni qabu maaliinidha karaa sadarkaa soo deemu. Karaa namoota baay'eetu hordofaa immoo namni baay'ee nama hordofee fi maaliin ta'u beekumsaan ta'u tokko jedhu. Lammaffaa namnumti 500 immoo waldaa keessa seenee akka inni hin hordofne nam beekan. Waldaa keessa namni 500 akkan jiru. Kanaafuu waan masarratti qabu ani dhabee jennaan waliin waan masarratti qabaatee ani dhabu yoo jiraate gaafa ani waliin mari'atu ofiitii harka kennu jechuudha. Kanaafuu karaa barbaadeen karaa barumsaas ta'u karaa maalii fide ibaan tokko waliin kaasaa waliin mari'ataa jechuudha. Awwaala dubbadhume? Ibrahim. Galatoomii Farhaani masarataa yoo waliin dibeetii godhuu barbaade yaa hin jira miti wanti tokko tokko dubbachuullee yoo dhaban namatti tola amma kuni baay'ee si gaddisiisaa. Farhaani miti akka Farhaani meeqayyuu yoo fidde rakkoon qabu garuu dhugama masarattaayee gadi bu'ee levelii aganaatti namoota ganaa miidiyaa irratti kooyinii walii qabataa deemanii dibeetii godhuu dhufaa hojjette sa'aatii agasiin qabunni ayyaana guddaa waaqayyoo kenneeraa fi nama hojii waaqayyoo guddaa hojjetu sa'aatii akka isaan miidiyaa akkanumii irra ta'e nu kanaayyuu hin qaban wangeelaaf deebii deebisuu waan wallan hin taane. Who knows Farhaan TikTok irra malee eenyu hin beeku. Masarataa yoo fudhatte hojiin isaa beekamaadha. Beekamaadha. Kun immoo foloorii TikTok irra guddifatee oduu hin taane ayyaana waaqayyoo kenneef hojii hojjetan. Lammaffaa immoo gara miidiyaa yoo dhufte masarataa apologetiksii miti kan hojjetu. Yookaan ciccirii miti kan hojjetu. Wangeela qulqulluu kan lallabu. Warri apologetiksii hojjetu mariin waliin maradhaa jedhanii gaafa waamsa godhanii fi waaqa isaaniitii fi ergamaa isaaniitti illee baay'ee qaanaa waan ta'eef osoo wanti fedhe galee Farhaan hin fudhatu. Daangaan darbiin Ibrahim, daangaan darbii si dhaggeeffatu jirra. Daangaan darbiin yaa Abrahaam. Daangaa dabaraan si dhaggeeffatu tokko hin jiru. Dhaggeeffadhu daangaan darbiin. Daangaan darbaatu maaliin haga no gizaat seeraan dubbatu an daangaa dabarsu dhaggeeffachuu hin danda'u akka jibake. Nuti waa'ee amantaa keenyatti qaanfannu tokko hin jiru tokko jedhe. Lammaffaa nuti apolojistiidha. Apolojistii jira inni apolojistii miteetti. Maa waa'ee amantaa isaatuun beekin achi keessa dhaabbatee barsiisuu jira. Waa'ee amantaa isaa irraa dubbannu wanti biraa hundi dubbannu tokko hin jiru. Rakkoon hin jiru. Kasanii miidiyaa kanaafuuti hojii namaatu jira. Waa'ee kan biraa garuu as deebitee itti qaanfatu midhaan waan jedhamu jiru. Yoo barattoota barbaadanii barattoota sirrii kenni nama wajjin mari'atan. Kanaafuu waan hin taane naaseen kan waan hin taane dhaggeeffatu taanaani waan hin taane dhaggeeffannaan achumatti taa'ati bukeessaa malee dabalatee isheen haasa'utu waan kana. Maaloo isaatti qaanfataa utuun qaanfate booddee islaamummaarraa waan barbaadde na gaafadhu kunoo marii dhiisiti achi gaaffii barbaadde kunoo na gaafadhu sii deebisaas taa'ee kunoo amma galcheeme gaaffii islaamummaarraa hin qabaa jedhe na gaafadhu. Akkatti kaanuuf nuuf hin kaanuuf dhaggeeffadhu kaa dhaggeeffadhu sitti maqaa dura dhaggeeffadhu erga dhaggeeffachuu hin dandeenye maal gochaa dhuftee mari'achuu barbaadde kanaafuu wanni isin jechuu barbaadu maalinni gaaffii islaamummaarraa qabda Farhaanitti qaanfatamuun qaanfatamantii isaa kunoo gaafadhu uummata fuulduratti sii kenneera garuu marii jechuun ilkaan malee baaqilaa hudduu malee surree jedhani. Yaalamin muqat olu taalanii dhuma wajjiniin mari'adha jechuun asuma irratti waan nama arganii fi hayiixaxumam. Kanaafuu yoo dandeesse kun islaamummaarraa waan barbaadde na gaafadhu sii deebisaati gaaffii qofa gaafadhu. Waa'ee marii jedhu xumureera. Kanaafuu waan hin taane haasa'e dhaggeeffadha. Waan hin taane akkanaa miti godhuti gidduu sanii waan dubbatu. Seera dibeetii kamiin keessatti iyyuu
waamsa namaa gootee namni dhufee fudhata malee gaafii isin gaafadhee yoo isin gaafii kana naa deebistanii dibeetii isinirraa fudha ka jedhu polotika kun. Eessattiyyuu gaafii isin gaafadhee gaafii naa deebistanii kaatanii dibeetii isinirraa fudha ka jedhu kuni yookaan daandii ittiin dheessanii soba dhugaan jiru. Ishi hoo aaree eenyummaa kee beekee akka isammoo qoy maalummaa kee beekiinsi waliin mari'adhare maaninatti babandin noo mammaa isattis beekase eettisi beekaa dhalachuu kee qoy namni qoy respect situ respect hin qabu you don't have any respect osoo qabaatte akkasiin jettu dhaggeeffadhu silaati beekumsa kee kamiin moo beekamtii kee kamiin dhufee si mari'adhee na iyyuu waamicha naa gootu sin beeku dhalachuu kee argeen beeku waanuma na argituu fi waan na bukkee taa'u hawwituu qaba farhaanii fi marii dhiyeessee hawwii kee yoo dhuftee baatte Jim jedhee masifaana taa'ee mareedhaan mucaan kun eessame argeen hin beeku beekumsa qabamoo hin qabu jedhee silaale yoo beekumsa qabaatti waliin mari'achuuf malee ancal jedhee namaati waan jala teessee laayii kiyya jala na waliin haasoo hawwituuf qofa mariidha jedhee waan ati viidiyoo raadde sirraa fuudhan hawwiin hin danda'ama hin hawwiin hin jiru garuu nama baay'ee taate adda si baruu qaban. Miitii godhu faraan. Akka ijoollee godhu haasaa taasoftu. Akka miitii godhu haasaa amma gaaffii qabda sanii islaamarra gaaffii qabda moo gaaffii jechuu dandeessa. Daa'ima ta'uu kan kee barumsa dhabuu kan kee asirratti. Did you have any question from Islam? Islaamarra gaaffii qabda. Tokko. Liisin qabdu haasaa. Liisiniin moo wanti si godhu tokko hin jiru maal naanta? Who are you? Maal inni isin si godhu? Islaamarra gaaffii qabdu welcome. Hin qabdu taanaan moo si gaafadhaan deebisuu dandeessaa? Ijoollee keetii walii haasa'uun gaaffii si gaafadhu hin deebistaa? Erga ijoollee kee maaliif natti rarraa tureen waliin mareeffachanii? Ma mareeffachanii na kadhatu? Kan na kadhataa jiru isin mana miti? Gaaffii si gaafadha yookiin na gaafadhu bakka amma dubbiin jiru. Yoo beekumsa qabaatte na deebisi yookaan immoo na gaafadhu si deebisa. Allaka. Waan kana achi zim jetteedhuma na wajjiniin haasoo hawwii qabdu mul'isiin hin fedhan. Yaa ustaaz. Sekendii xiqqoo see waa dubbachuu barbaada. Wanti inni jedhe Ibraahimiin kun walloltaan fi dubar ifaadha yaanni jedhe. Wallolleen haanna wallolle fakkeenyaaf haannaan qoy fakkeenyaaf haannaa ani sin beeku ati na argaa oolta miidiyaa irratti viidiyoo waraabdee Faraansi waliin mari'achuu barbaada jettee waamicha naa goote. Haannaan kun eenyu ta'uu ishii beekuun dirqama kiyya ati na argaa oolta yeroo deebii kiristaanaa deebisu yeroo muslimootaa deebisu na argaa oolta asirratti yeroo barsiisu na argaa oolta. Kanaaf beekumsa koo waan beektuuf isin mari'achuudhaaf viidiyoo naa waraabda. Tole rakkoon qabu ishaati viidiyoo waraabde. Anoo inni sirraa qeebalu eenyu mucaan kun jedheeni takka argeen beeku isaa ta'uu nagarre isaa waa deebisuu nagarre isaa waa barsiisuu nagarre eenyu jedhee waliin mari'adha. Maali ustaaz barsiisaadhaa miisin kilaasii tokko deemtu jechuudha. Abbaan maatii ijoollee isaa yeroo mana barumsaa geessu astamaariin achi gaaffii kana sadeen oo hin deebifne mucaan keessan asitti galmaa'uu hin danda'u jedheetu ofirraa deebisamoo akkam? Inni maa kutaa tokkoffaadha kaa danaa kutaa tokkoffaadha. Maarraanis masfartiin kaa'e namni tokko gaafa mana barumsaatti mazagabamuu dhaqu masfartii qaba tokko qoy masfartiin isaa tokkoffaa duratti qoy aande qoy al tokkoon eenyudha kan dubbataa dhiifamu. Maqaa gooftaati mee sa'a tokko muutii godhadhee taa'e mee miira keessa ba'a ustaaz. Qoy maal muutii godhattee namni tokko gaafa mana barumsaa dhaqu kutaa tokkoffaa seenuu dhaqu gurra kee qabadhu jechaa duran dura masfartiin keenya gurra qabadhume. Sigalee gurra kee qabattee yoo gurra kee qabachuu dandeesse achi ogeessa hin galmoofta gaafa bara keenya yoo san hin taane hin geenya tan mallee ganaa barumsaaf jedhamee manatti galla ture duratti qaqqabdanii hundi keessa loqan. Kanaafuu anis immoo nama kana dhufee nan gaafadha yoo umriin isaa qaqqabee ta'e mari'achuu danda'a beekumsa yoo hin dandeenye yoo sana achumatti taa'ee ganaa dhaqee baratee wannee dhufuu qaba. Akkuma mana barumsaa sana jechuudha. Sigalee barsiisaan gaafa dhumu barataa ni qora kun beekamaadha. Yuunivarsiitii gaafa deemtu qo'e. Mee miyuutii irratti qabame miyuutii qabaanii toonsilii si bu'ama Faraan tasgabbaa'ime. Miyuutii irratti qaba ofii kee qabatta miyuutii maal irratti qabda ofii kee qabatta. Naafaa nama yeddu Ibraahim bira ga'uudhaaf lama ilaalchuu si gaafata. Naafaa nama yeddu. Barsiisaa kenna wajjin mari'achuurra eenyutti mootii na waliin maradhu ka jettu. Qabattee marattu. Amma fakkeenyaaf ana jechaadha Faraan. Gaaffii sadii deebisuu dandeessaa mootii? Gaaffii sadii deebisuu dandeessaa? Gaaffii si gaafata tasgabbaa'ime toonsilii si bu'a. No jechuun lakki na waliin mari'adhu jette si waliin mari'achuudhaaf gaaffii sadii deebisuu dandeessaa siin jedhu gaaffii sadii si gaafataman. Ibraahim wangeelarraa waa sadii si gaafatan deebistaa. Mootii qoykaa. Mootii na dhaggeeffadhu. Gaaffii sadii deebisuu dandeessaa waan dandeessu. Masfartiin marii kiyyaa gaaffii sadii qofa si gaafadha.
Gaaffii sadan wangeelarraa baaftee waan agarsiiste waliin mari'anne jechuudha. Mee tasgabbaa itoon sidisi bu'aati tasgabbaa isuuta jedhi haasa'i. Ibrahim nama namni isan beeku qoy. Ani eessatti si beekasee. Ani eessatti si beekasee. Gammi qoy. Ilaa waa tokko sidhitti baafama. Bakka erga isin kabajaan qabaanne jala taate onneedha bakka isin baasuun danda'a bar mana koo hin jira malee mana keessan hin jiru. Kanaafuu firtiin haasa'inaa. Cal jettee mukuma waan beekaa wayii tokko. Koottaati baradhaa bakka na jalatti koottaa na jala ta'a baradhaa. Hojiin qaba. Wangeelarraa deebisii jennaan wangeelarraa deebisuu diddane. Gaaffii wangeelarraa deebisaa hin deebisnu. Akkamitti namni gaaffii sadii deebisuu sodaata wangeela isaarraa. Anaan quraanarraa ila soddoma na gaafadhu quraanarraa kunuas taa'e amma yaala minim marii tokko maleetti gaaffii soddoma na gaafadhu waan hin qabu waan danda'u si deebisa marii iyyuu sin barbaachisu. Ishi goshi. Digalee waan kana achii dhuftanii tara taraaf dabatanii iyyuu faayidaa qabu qabu. Jechuudha baay'inaa sa'in ishi tasgabbaa. Yes kanaafuu marii waan jedhamu dhiisa minyooti keessa dhiisa. Ishi tasgabbaa jechuun miidiyaa teessee jannata galla akka waan jettaniiti barkun. Otoo rabbitti namaniin jannata galuu hawwuu jechuudha si faana maradha jechuun. Bakka waan jirru ofirraan kaa'iin kafalaan hin beektamiti beekumsa qabda. Bilchiiruma sitti maa jiraaf. Otoo rabbitti namaniin akka jedhu rabbiin quraana keessatti waqaalu lan yadkhula aljannata illaa man kaana hudan aw nasaaraa jedhu. Kiristaanaa fi warra Yahudaa malee namni jannatan galu jedhu warri kunii jedhe. Garuu ammoo kun minyootii isaanii jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Inta manya'u malee galuu hin danda'ani. Otoo deebi'ee ustaas marreechuudhaaf ayyamamaadhaa mee? Wallahi amma qabadheegaa guyyaa amma wallahi amma qabadheegaa amma gaaffii sadii odeessan amma marii guyyaa isaa fi mata duree filadheegaa jara waliin. Namni deebisuu danda'u aseen. Ilaanni deebiileen fudhatu jedhu tokkoffaa osoo deebi'eefiyyuu hin fudhatu. Deebiin fudhatan nu barnan beekan isaan hundi jaraayyuu deebisi namoota amma qabu wata deebisi maal si dhibe ragaatti namoota amma qabu erga deebiin fudhanne maal gochaa dhuftarre kiristaanumaan akkana ture erga nuti deebiin fudhanne maal gochaa dhuftanii nama reettanii akkana ture dhiisaa ka guyyaa san yoo gaafatte keessan turgumii qabu jechuudha bara guyyaa san yoo gaafatte hoo ilaala agartanii na kadhattanii booddee hin fudhattanii erga fudhannu ta'e maal gochaa na kadha ture dhiistanii noo ijoollee keessan hin barsiistanii hin mari'anne deekan manatti ati maaliif eebanne nama guddaadha mee suutaa semee nama guddaadha akkasitti haasa'ama seeruma haasaa takka sabbaate nama dubbiin beeknee dubbii barsiisu si galee nulle si wajjin wajnaa dhageeffadhu xiqqoo si iyyisiisna waci rakkoon hin jiru waci akka gootola gaafa waci seera malee haasofte rakkoon tokko hin jiru akkasiin jedhu garuu akkasiin jedhu arraba taanaani arrabsuu dandeessa gadi buute. No, sinarabsu dhugaa. Si jaalladha, sin kabajaa. Erga narrabsine immoo ila sodaa miti situ akka jedhe bar. Situ akka jedhe deebiyoon fudhattan jettinaan. Obboleessa koote si jaalladha si kabaja. Eeshaa geeffadhu ayyaanuu si kabaja dhaggeeffadhu kabajaa taanan. Erga musliimoonni deebiin fudhatan jettani maaliif nuun mari'achuun waamicha nuu gootureedhaan gaaffiin go. Qabbaltanuu barsiin kanuma rakkoon waanuma taqabbaltan ergan taqabballe ta'anii mana isaaniitti barsiisanii maaliif gaaffii marreen jedhanii nutti iyyure maaf nu waamu waamamcha nu wanni waamnu waa tokko goonu isintu waama bar kiristaanota wajjin mar'achuu qabna kan jedhu miidiyaa eessarraayyuu tiiktookii kanarraa amma ustaasa qofatu waa'ee kuno amma naa gaafatani maallee ani kuno gaaffii na qaadhachaa amma soomin didema abbaan barbaade gaaffii barbaade naa gaafatu yoo na gaafatu jedhes nan deebisaa fi yoo na gaafatu jedhes immoo nan gaafadhaas hin jedhe. Ustaas Faraan wanni nu isin wajjin mari'achuu barbaade isintu nu waame wanni hin mari'anna jennuu fi ani si waamne sirba si argeen beekwan. Sobdanii sobaan dhaloota jaanturtaartan kana isin harkaa. Ragaa miti iddoo si waame. Iddoo si waame ragaa agarsiisa. Ragaa baasi iddoo si waame. Yoomi si waame. Ishi maaliif shabara jala deemteetini? Ragaa qabdaa. Amantaan jalqaba musliimaa jedhu. Atu laayibii seeni si barsiisa siin atu laayibii seente naa sitti ergisi barsiisa marra qoddoo shamarra qofa ta'e egaa dhiira keessan gamme laayibii si barsiisa siin illee rakkoon qabu. Nu baqatee shamarra hojiirra jirtu deemee gaafii. Laayibii seeni amma sitti ergasiin gamme laayibii seeniti. Si gaafadha sin barsiisa seeni laayibii akkan sin barsiisne argita amma. Dhaqa mana qabuti bana. Si barsiisa wallahi billahi ustaad. Saatii maa ustaad. Bana duratti mana kee amma mana dhukuna utuu nama jiru
Mana kee banatu ishee buusee yaa rabbi. Maal yeroo tokko boqonnaa fudhachuun gaariidha. Maalii tasgabbaa Mooti atis barumsa barbaadde dhaqi mana kee banatu kooti. Muti qabadhu. Agartanii shamarra jettu garuu ofiiti dhiira taatanii mana banatanii dhuftani. Gaaffii kiyya jechuun Maaliin tuffatamtu isin shamarroonni kanaa? Maa tuffatamtu isin shamarroonni kiristaanaa? Dhiira qofatu beekumsa qaba akka Dhiismee kileemii hojjeti. Kileemii isa kaan akka wangee akka chachii kan beekumsa taa'etti dhiira qofatu beekumsa qaba. baay'ee kabajamudha. Naaf wayiiroo jechuun miti waa'ee shamarranii. Dubartiin dakkaamaa ስለሆነች akkuma caamni dadhabduu waan taateef jedha Phexros tokkoffaa keessatti dadhabduu waan taateef dubartiin akka Magaanoo laa bakka ogummaatti rakkannaa jammartaniittu yaa jama. maal goona ree dubartii jara tuffachuu jammada wangeelan fide. Baay'ee haasofne irraa miidiyaanis baay'ee beekaa nuun jedhe mee gara isa qufna gara qabuutti deebine. Gaaffii tokko qofaan si gaafadha tasgabbaa'itii fara'anii nafaana haasa'i. Amantaa qabdudha. Ati barsiisaadha. Sirriidha ishi rakkoon qabu. Ambarataadha. Eebiluun isaa kabaju, eebiluun isaa salphisu rakkoon qabu. Dhaloota kanaaf hubannaa waan ta'utu isaatii keessatti yoo goote maal ta'a? Eegalee asirratti baay'ee yoo dubbataniif amma namni uummanni kun beekaadha naan jedha hagas mara dubbanne. Ati akkasidhaa sin barsiisaa maaloodha nama barsiisu re'aalitii faaktii isaa yoo agarsiisne gaariidha. Afaan fokkorree miti kan nama barsiifnu. Okay, galatoomaa amma mana dhaggeeffachuu keessaniif iyyuu. Mee fara'aan tasgabbooftee afaan haasoftaa gaaffii tokkoon si gaafadha. Sagaleen koo jira joo moo miitu na godhee jira? Jira natti miitu godhate. Gaafadhu mootisha. Waa hojjetaan jira isaaniiti gaafachuu maal gaafachuuf? Yaa hojii deddeemaa jirta. Baazee kaameraa kee akka cufattee gaariidha. Maaliif yoo wanta garaagaraa gaafa arge akkasiin dalaga tiktaaki. Bakka kaameraan na dide waan saasila cufee gargashaa ture mana dide xiqqoo ishee qabe. Namni waan irra jiruuf ta'inna. Jala gattu keeti. Meebi ta'uu danda'aatti uffati rakkoon hin jiruush. Galatu. Yaa marii makiinaallee miti jaateef rakkoon qabu waan socho'as miti jaateef. Okay. Gaaffii ani si gaafadhu gaaffii tokkodha. Nabiyyiitu akkana jedhan. Hadiisa gubbaa irratti wantichi sun nani bimanajaa 769 irratti jechuudha. Iddoo boqonnaa hoolotaatti salaata salaadhaa jedhan kan gaalotatti garuu salaatiin isaan sheexanadhaa jedhan. Gaalli maaliif sheexana ta'e hoolota biratti salaatuun hin himamu? Gaaffii na gaafattee bakka hoolotaatti. Yaa marii irraa qabi faraa. Abshiruu mayeetiin jiru sagaleen kun jiruuf. Jira garuu marii irraa qabi makiinaa bira geenya. Akkan jedhe. Ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam kan hoolotaa keessatti gidduu hoolotaa keessatti hin sagadinaa sagadaa'e sagaalaa keessatti immoo sagadinaa jedhanii jetteemi. Kana Rabbi subhaanahu wa ta'aalaatu isaan beeksise. Ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam achi lafa isaanii kan dhoqqee bakka isaanii keessatti habduu fi wanti chaatu keessatti osoo hin taane nyaata shiillee yoo nyaateette foon shiillee akka waddaatan ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam maal godhanii ajajan salawaatu rabbi wasalaamu alaihi. Akka yoo nyaata shi nyaateette wuduu akka waddaatu nyaata re'ee fi hoolota nyaatte waddaachuun dirqama miti. Garuu gaala yoo nyaatte waddaachuus ergamaa Rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alaihi maal godhani dirqama godhanii jechuudha. Okay. Galata. Waddaachuu gaafa jedhamu maal jechuudha? Waddaachuu wuduun beektu. Jechuun sun sirrii dhuguma afaan Oromootti naati kan hin beekneefidha. Wuduu jechuun salaataaf gaafa salaatu jettu kan waddaatu jechuudha qabu. Okay, kan akkatti. Oh, okay. Nyaattee kaatee jechuun hoolaa nyaattee iyyuu kaatee jechuudha miti. Gaala jedhe hoolaan jenne gaala nyaattee kaate san booddee gaala sana yeroo nyaattee kaate dhiqachuu siin jedhe waddaa. Gaalli nyaatamti? Nama akkasiitu si waliin hin mari'adhanaan jedhe qaama gaalli nyaatamtuuf. Galatoo. Biyya keenya hin jirtuuf ani kanatti malee barsiisaadha biyya rakkoon qabu. Jechuun biyya keessa jiraatu bichaa miti. Okay, anyways, Ustaad. Otoo biyya keenya jiraatu. Amma galatoomaa ishee amma ishee galatoomaati amma. Gaaffii sadii qabaa. Al tokko naaf mana siilootti dhiifaman gaafata.
Fi keessa dalu al tokko naus. Obsi fe gamisha. Silkii wayii kaasaanis qoy. Gamme na dhaggeeffatu gaafachuu dandeessa. Okay. Gaafin tokkoffaani ka gaaf dura osoo naan deebisne na buuftedha. Isa sadaffaa irratti gaafadha. Waaqni yookiin gaafii na gaafattee beektamoos. yaa Kanaafan jedhe barisin beeku waan jedhu kanaaf ayyee itti fufu. Nabi Muhammad namichi tokko dhaqeetinii abbaan kiyya eenyutu jiraa jennaaniini abbaan kiyyaa fi abbaan keellee azaaba keessa jira jedhanii jennaaniini azaaba keessa jira jedhanii deebisaniif Nabi Muhammad. Katala yaayeen kottu deebi. Okay. Ittoo siragaa jira. Okay. Azaaba keessa jira jedheeti kan deebiseef miti. Abu Daawud. Okay. Akka azaaba keessa jiru eenyutu itti odeesse Nabi Muhammaditti hadiisa kamtu itti odeesse quraana kamtu itti akka inni abbaa isaanii kan jedhu eenyuuni. Abbaa Nabi Muhammad Abdallaan eessa jira? Abdallah kan jedhu ragaanaa baase. Okay, abbaan isaanii eessa jiran jedhe. Ragaanaa baasisiin jedhe. Kan amma gaafate dura ragaanaa baase. Abbaan isaanii Abdallah bidda keessa jira kan jedhu. Abu Daawud. Baase Abdallah ta'uusaa abbaa. 4700 fi Abdallah ta'uusaa ragaa baasii jedhachitti. Abdallah ta'e waan barbaadan ta'u azaaba keessa jiraatu kan itti odeesse eenyuudhaan sin jedhe. Abdallah ta'uu ragaa sin jedhe jalqaba. No, ani fatam ila fiidee fiigaa oolte ani gamme ila keessa sadiitti ta'uudha. Itti odeesse kun eenyuudhaan Nabi Muhammad itti kaa'imedha. Inni jalqaba ragaa fidi abbaa kan jedhu yookiin immoo samiitti dhiifama jedhiti si deebisa. Abdallah abbaa kan jedhu sana ragaan agarsiisiti. San booddee itti fufna lakkinnoo dhiifama isaan miti bakka kanuma naa deebisa jechuun si deebisa kan tokko Afartami torba kudha saddeet. Okay, Ibrahim galchi. Maaltu buuse? Mootiin hin beeku. Ibrahim galchi. Okay. Ilaala akkana jedha. Faraan abbaan namni tokko abbaa ilaal sunan Abu Daawudi abbaa koo ergamaa rabbii eessa jira jedhee gaafate jedhee deebiseef abbaan kee jahannam keessa jira abbaan koo fi abbaan kee illee si'ooliin keessa jiru jedhee deebiseef. Abbaan koo fi abbaan keellee akka si'ooliin jiran yookiin ergamaa rabbiiti kunoo. Ikkoo abbaa kan jedhanii Abdallah ta'uu karaa ganaa kennee jedhe. Abdallah ta'ee waan barbaade haa ta'u. Abbaan Nabi Muhammad gaafadhuun gamne. Muhammad abbaa lama qabaa jedhee gaafadhuun. Abbaa lama qabaa yaa. Ibrahim suuta jedhe. Ati jalqaba raganaa kennitti nasii deebisa. Abbaan Nabi Muhammad abbaa hin qabu dhaabsitta. Tokko si dubbisa gamne si dubbisa. Ibrahim suuta Ibrahim dubbisa gamne biyya qabadhuuti si dubbisa. Cufadhu taa'e dubbiseera waan tokko cufadhu taa'e. Ibrahim cufadha tokko. Gaafanneera dubbiseera. Naa dubbisu. Qo'ee dhaggeeffadhu.
Na dhaggeeffadha anas jedhu anaa walii Ish. haasoftaa qoy. Gammee miti godhate. Ish video baasi waliin haasa'a tole ish. Gammee faana dubbadhu. Baasi. Galatoomish. Gal. Sirna dhaggeeffadhuuti. Kun hojii baasaa jira hadiisaa. Dhaggeeffadhe. Hadiisaa kun hojii baasee jira sahiidha. Sun Abu Daawud 47:18 irra 47:18 irra jira. Akkana jedhaa jiyyu. Emeen askit namichiin gaafate, where is my father? Abbaan kiyya eessa jira? Messenger of Allah? Question mark. He replied, akkana jedhee deebiseef. Your father in the hell. Abbaan kan kee si'oolii yookaan azaaba keessa jira jedheeni. When he turned his back, yoo inni garagalu, he said, akkana jedhee nammallee. My father and your father is in hell. Abbaan keetii fi abbaan kiyya jahannam keessa jiranii jedhe Muhammad. Ish. So, Turte. Muhammad abbaa bira qabaa? Hayya gaaffii si kaadhu dura deebisi isaanii gaafadhe natti tuffatte miti. Abbaa kiyya kan jedhaniin Abdallaadhaa jettee mi'ati. Yen. Ish ragaa qabda Abdallaa ta'uusaa. My father jedhee dubbataa jira Muhammad dubbataara. Tokko my father kan jedhe Abdallaa ta'uusaa ragaa qabdaa osoo hin jedhe. So Muhammad abbaa biraa qabaa faraan. Ati ragaa qabdu miti yoo hin qabaanne na si deebisa rakkoon tokko hin jiru. My Ragaa father qabda yoo jette ati abbaa lama qabdaa abbaa lama qabaanne faraan. please waan si gaafadhu qofa naa deebisi. Atamma Abdallaa ta'uusaa ragaa qabdaa beektonni akkatti si kan Filistiin jiru taane moo gaafii gaafatamte akkasumatti deebisi. My father jedhee kan dubbataa Muhammad jedhe. yookiin qaba yookiin hin qabu jedhiidhaan asii kenna san qaba yookiin hin qabu jedhan asii kenna sannan si deebisa. Ati ragaa qabdaa Abdallaa ta'uusaa abbaa koo fi abbaa kee kan jedhan sana ragaa qabdaa isin jedha Abdallaa ta'uusaa yoo hin qabaanne anatu si deebisa rakkoon tokko hin jiru. Yoo qabaatte immoo naa kenniti. Kunoo si Ragaa deebisaa baasi jira. nagarsiisi. Nagarsiisi baasi. So who is speaking here? Muhammad bika dubbataa jiru. Nagarsiisi. Nagarsiisi. Kun my father jedhe kun iskiriinii mul'atu sitti dhaabadhu No, laala. ayidallam. My father abbaan kiyyaa fi your Tokko father. abbaa kiyya kan jedhaniin asitti. Kun my father and your father is in hell kan jedhaa jiru. Muhammad moo Muhammad miti. Obboleesso waan si gaafadhe waan si jechaa jiru. Kanaafuu Amma kan jedhan Muhammad abbaa koo jedhaadha. kan jedhaniin Abbaan Abdallaadhaan Muhammad jechuun. Abdallaa miti jedhaarta miti. Ooy miti akkas miti. Abbaan Muhammad Akkasii Abdallaa miti yoo jette rakkoon jiru bira darbina faraan. Akkasiin jenne dhaggeeffadhu. Jedhaa jirta in another side jedhaa jirta. Akkasiin My jenne. father and your father is in Ani hell kan yoo jechaa jedhu jiru. abbaan kiyyaaf abbaan kan kee Dhaggeeffadhu. si ool jira yoo jedhe maal jechuudha. Waarratti walii galla. Ani kan hin jedhe Abdallaa miti jedhee ragaa siif kenna. Abbaa kan itti fedhame sitti Abdallaa miti abbaa isaanii isaan dhalche miti waan tokko birrii kafalee kaasilchii irraa dhiifama ishee na obsi. Kafal rakkoon jiru kafal. Ustaaziin abbaa Ayya. abbaa nabiyyuu Ani waan isin jechaa jiru abbaa koo kan jedhame Nabi Muhammadin ta'uu dhiisuu isaanii ragaa sii kenna. Sorry Abdallaa ta'uu dhiisuu isaa ragaa siif kenna. Ati ragaa ni qabdaayyuu ani sii kenna rakkoon qabu ragaa baasitaniin kan jedhame asitti abbaa isaanii Abdallaa kan ta'an ragaa si barsiisa. Ati immoo ati immoo Abdallaa ta'uu isaa kanuma malee ragaan kee ragaa biraadhaan qabduuti. Gana ta'u kun gahaadha. Kabiraalee dabalee sii kenna kun gahaadha. Gara biraan deemu. Tokko eenyatti hin qabdu miti. Na dhaggeeffadhu. He replied. Eentu deebii deebisaa as biratti. Nabi Muhammadtu deebisaa jira. Deebii deebisa. As bira dhufeetiniini my father and your father is in hell yoo jedhuuni abbaan kiyyaaf abbaan kan kee jahannama yookaan si oolii keessa jira yoo jedhuuni waa'ee abbaa inni dubbataa Muhammad. Abbaa koo jechaanii jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garuu So abbaa koo kan itti fedhame asitti. abbaan Muhammad Abdallaa moo Abdallaa miti. Al tokko obsi. Asitti abbaa koo kan itti fedhame Abdallaa sana immoo kan biraadha waan jedhudha kan inni gaafataa jira. Fakkeenyaaf abbaa koo abbaa mana kanaa yoo jedhame mana sana abbaa kan itti jedhame abbaa mana sana dhalche jechuudha miti. Si galee mana sana nama Galata Muhammad abbaa biraa qabaata rakkoon hin jiru. Fakkeenyaaf abbaa Yesuus Kiristoos jechuun kan Yesuus Kiristoosin dhalche jechuudha Waaqayyo. Eessaayyuu hin deemini gaafisi gaafadha irra dhaabbachuun Eessayyuu deemaa hin jiru. Eessayyuu deemaa hin jiru akkasii galuu fedha. My father and your father are in hell. In iyyiin kaala amma wacuutti jammarte gaafii walii nu galchuusi gaafataa jira. Abbaa Yesuus Kiristoos kan jedhame kan isa dhalche jechuudha iyyuu hin jedhe Maariyaam irraa isatu dhalcheeni. Natti
Gaaffii si gaafadhaan eessaayyuu hin deemin. Eessa irraa deebisi ustaaza jedhaan jirtanii maal? My father and your father in hell. Siideen saadii sarraate wal hubachuu qabnaa siin jedhan dura. Walaa hubannu Maal si godhanii dhaqinaa deebisi? yoo kan waliin hubanne bar walii deebisni illee siideen sun fudhachuu hin dandeessu. Dura kan si gaafadhan abbaa Abdallaa ta'uusaa ragaa naa kennii siin jedhe. Ingiliffaan beektaa miti? Ingiliffaan beektaa miti faraan? Dhaggeeffadhu. Ingiliffaan midhaan dhiisa akkas siin jedhe abbaa koo jechuun isaanii Abdallaatti fedhaniitiyyuu siin jedhe si gaafadhe. Jennaan ati maal jette abbaa koo waan jedhe beekte. Yesuus Kiristoos abbaa koo jedhe kan inni waammate waan isa dhalcheetiyyuu siin jedhe. Kanarra walii galee lakki yoo kan ibsaate sammootii irraa dhaabbachuu deemaa jechuudha. Gaaffii keessanii miti. Gaaffiin keessanumadha kan Muhammadiin dhalchidhaa jechaa jirtaati. Kanaaf abbaa jedhamee jechaa jirta. Kan immoo Waaqayyo abbaa koo gaafa jedhu Yesuus Kiristoos waan isa dhalcheetiyyuu siin jedhe. Faraan eessaayyuu hin deemini. Adda qabamteerta waan ta'eef gari deemtu hin jirtu deemtee hin dandeettu. Yoo dheessitee gastii irra akka guyyaa kaanii buuteen alatti gaaffii salphaa si gaafadhaa jira. Anamma deebisii kennaa ati deebii qabdu bakka na dhaggeeffadhu. Gaaffii salphaa si gaafadhaa jira. Na dhaggeeffadhu. Tokko tokko si dubbisa na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu bakka amma sii deebisa na gaafacheerta bakka na gaafattee miti amma dhaggeeffachuudha bakka. Maaliif jennaan deebisuu dandeessu waan ta'eef deebisii deebisa. Kan jedhaa inni as biratti. Bakka amma gaafatte cufadhu. Cufadhu bakka. So who's replying here? My father jedhee deebii gad Cufadhu na gaafatte sa'a amma kana si dhaggeeffadhe akka ati mormitu si godhe garuu deebisuu na deebisa. Dhaggeeffadhu si deebisa. Deebii na deebisi. I'm listening. Kunoo si deebisuuf kun ragaa si deebisuu na bakka obsa obsi. An ragaa si deebisa. Salphee na dhaggeeffadhu na gaafatte. Eessa na deebisi? Kun mormii miti na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Barbaadu Ingiliffatti jijjiiruu danda'a rakkoon tokko hin jiru. Abshir. Ingiliffatti jijjiira. Kun Ingiliffatti barbaadde. Ingiliffatti kunoo akkasii gaafa. Googilii jaallattu. Taswiira barbaadu. Eessaayyuu dhattee hin Ingiliffatti jijjiiruu si jedhe. Googilii miti. Ingiliffatti jijjiiruu googilii jaallattu Ingiliffatti jijjiirrette. Situ jedhe. Ingiliffatti naa jijjiirrette. Googiliidhaa kun. Kun googiliidhaa kun. Akkas lakki kana jijjiirri kana googilitti naa jijjiirri jennee. Jedhi waan jedhe. Kun googiliidhaa. Eessaafi jedhe googilii irraa fuutee eessaafi jedhe. Kun googiliidhaa faraan. Ani saarti biraatti Faraan sunnaa googilii sagaleen kun dhagaamu. Weebsaayitii musliimotaati moo sagaleen kun dhagaamara moo jiru. Jiraa jiru sagaleen kun. Sirri dhagama. Gaaffii si gaafa. Ishee dhageesse akkasiin jedhe. Ani sunnaa dootkomiiti miti googilii kaasiin jechaa jiru meedu. Gaaffii koo yoo adda baafadhu obboleessu. Sunnaa dootkomiiti miti googilii siin jechaa jiru an. Isaati tiraansleetii godhi Ingiliffatti jettee. Sunnaa dootkomii fudhata. Ila kana gaasi waliin mari'adha waan jiru na dhaggeeffatu hin jiru. Waan ani jedhe illee kan hin dhaggeeffanneetu si waliin mari'adha jedhe. Waan hin jedhe illee adda baafanneeti. Waa'ee sunnaa dootkomii dubbataa jiru. An waa'ee sunnaa dootkomii dubbataa jiru. Dubbiin godheen fudhadha. Ani waa'ee sunnaa dootkomii siin hin jenne. Kanatti naa hiiki kana Ingiliffatti. Kana dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Kanatti naa hiiki jettee kana googilii irratti yoo ta'e malee si hiikuu hin danda'u. Siinii kana googilii jettu malee siin jedhe. Googilii miti. Si galee? Googilii miti akkan sanada isaa si baasetti sanada waliin. Tafsiiraan si fida. Tafsiiraan si fida. Rakkoon tokko qabu. Eenyutti fedhame? Taswiirri yaada namaa hin fudhadhadi taswiiraan. Kanaafii asirraa dhaggeeffadha. Okay, kun yaada ergamaa rabbi jettee fudhattaa ishiin natama baatte kun. Ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam yaadni isaanii sirrii jettee fudhattaa? Taswiira kan kee fudhan kanarra dhaabadhu naa eegi. Lakki hadiisni ati baafte kun yaada waaqayyooti jettee fudhattaa kan namaa fudhatu kanan qoy. Qoy kan yaada waaqaati jettee fudhattaa ishee tamma baafte si biraati. Yaada waaqayyoo jettee fudhattaa? Ani hin jenne hadiisa weebsaayitii na dhaggeeffadhu. Erga sun dubbii namaati jette dhaggeeffadhu. Erga inni sun si biraas dubbii namaa jette kunis dubbiinuma namaati. Lakki inni na biraa jecha waaqayyoo ta'u jette immoo jecha waaqayyoo amma dhaggeeffadhu cufadhutiish. Obboleetti al tokko cufadhu kanaafuu dubbiin nama kamiitu siifaa walqixa siifaa deebisu. Siifaa deebisu. Al tokko siifaa deebisu. Kalabichaan adeemis ati barsiisa jettee my father and your father in hell. Cufadhu kaasii deebisuu fi cufadhu sii deebisu ragaadhaan sii deebisa cufadhu ragaadhaan kunuun si bira kaa'een jira ragaa. Ragaa si bira kaa'een jira. Ani hin barbaadu sani kana naa deebis. Kunoo abbaa isaanii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdallaatti fedhee miti nama biraatti siin jedhe. Gaaffii qabna bar kun maali ni wantichi kun maali? Hiika hadiisaati kun. Hiika hadiisaati gaafa qabdan. Wanti namoo GMN namoo maalinni? Lakki GMN miti hadiisa hiika hadiisaa tafsiira. Kanaan beekani kanaaf akkas na falmu jiran dhaggeeffadhati. Amma nan deebisaa maal jechuu barbaade yoo barbaade Ingiliffatti illee hiikaaf jechuudha. Baraani please.
Al tokko qoy. Faraan my father Dhaggeeffadhu. jedhee kan dubbataa kun Muhammadimi. Al tokko qoy dhaggeeffadhu. Faraan Arabifa jalatti hin galin. I'm asking you question. Al My al father tokko si jedhee kan deebisa dubbataa please. Muhammad Al Muhammadimi. tokko. Al I'm tokko. asking you right question. Please answer my question. My father tokko, jedhee kan please. dubbataa who's Al speaking? tokko. Al tokko. Faraan Al tokko. hin dheessin. Who's Ishi speaking? amma zim jedhaa deebisuu My kana father jedhee kan Amma dubbataa. dhaggeeffadhaa jamaa. Gaafattanii si fuudhan dhaggeeffachuu hin dandeessani rakkoon keessan kana. Na gaafachee mi dhaggeeffadhu sii deebisa. Nam mari'adhaa akka kunuunsa gaafattee dhaggeeffachuu hin dandeessu. Waan ani jedhu hubachuu hin Faraan dandeessu. ufii dhuftee diimaa irra Maal jirti waan jedhasitti ta'eef. anna Who's abii speaking waa in abbaa Faraan? kafinnaari bakka amarra gaadhaan si deebisan. Abbaan qofa abbaan kee abidda keessa jechuun maali jennaan waqiila ni jedhame almuraadu kanatti kan fedhame fil hadiiti abbaan hadiita kana keessatti kan barbaadame albaab ammuhu Abu Xaalib kan itti barbaadame kan isa guddise Abu Xaalibidha eessuma isaa Abu Xaalibitti jedhame isatu guddise mee cal jedhi narraatti nan deebisa cal jedhi fudhattee dhiisee mirga kee garuu dhaggeeffadhu deebii barbaade kanaan. Injiru ustaaz sabini awuusa billahi Amma kun namoonni bareechuuf kan jedhu dhageessanii ustaaz sabini Taajirru Amina binti Wahab. as namoota kuma dhibba shantu na bira jira qo'e na bira kuma dhibba shantu jira bu'aati gaasa mooda taati kophaa keessan taati iyya erga deebii didde deebii erga diddeeti kiristaanonni deebii dura ragaadhaan fidamuu fudhatuun barbaadani ragaadhaan fudhatuun barbaadani. Muhammad abbaan qabu jettee mirkaneessiteerta Faraan galatoomii Akkas taanaan yeroo gaarii qaba. no qofa hin deebiin ragaasii kenna kunoo Eenyutu akka akka qofa adaaba keessa jiru itti odeessi. Bakka Kan erga dhiisaa ishee. hadiisa jirtu qoy no erga hadiisa diddeeti kunoo gaaffii deessa wangeela keerraati abbaan kun jedhe Yesuus Kiristoos hin dhalcheeni waaqayyo kunoo macaafa keessatti situ fide waan ta'eef kunoo situ fide waan ta'eef maal jette Yesuus immoo ana hin qabiin ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane jedhe gara abbaa kooti kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqayyo Maariyaam irraa dhalcheeni akkuma jedhame waaqayyo saala qaba irraa dhalchee ishee saalaan irraa dhalchee qo'attadha abbaa isaa saalaan irraa dhalchee Maariyaam irraa abbaa koo gaafa jedhu macaafa keetti Iyyasuus abbaa koo jedhe saalaan dhalchee ishee jedhe Waciniitii dhageeffatu. natti mita Biitirra abbaa koo kan jedhe dhalcheen Iyyasuusin hin dhalchee Maariyaam irraati Haanni mootii Waaqayyo Yesuusin hin dhalchee gaafanne deebis. deebisuu ennaan dhaggeeffachuu diddani waan ta'eef dirqama keessa macaafa keessa deemu dhaggeeffadhaa isiniin dubbisa ennaan qooyi dhaggeeffadhaa isiniin dubbisa ennaan diddan waan ta'eef dirqama immoo isin liqimsiisuun dirqama macaafa keessa macaafa keessa hin qotattu macaafa keessa ani ragaan isinii baase harragaan isinii baase ragaa fudhachuu diddanise dhageesse amma dhaggeeffadhu abbaa koo kan jedheen dhalcheen jechuudha. Lammii Ibraahimiinis warroonni 160 asirra jirtanusi waa'ee amantaa keessa jiru. Amantaan kiyya Ortodoksii Tawaahidoodha. Amantaa namaa barachuun barbaadu karaan kiyya karaa dhugaa kan ta'een ofii kootii beekan. Garuu amantaa namaa inumayyuu barachuun barbaadu. Inni garuu ani harka kiyya akkas gadi fideennaan wayi ilaaluufan. Qoy nan baasini ennaan bakka mi'ata hawaasa godhee mannise malee waa'ee amantaa namaa barachuu maarreetis yeroo sana maal jedhatis maal jette yeroo sana lakki maaf soobdaati yeroo sana si baasuun miti qoma jedhu isa jenne maaf soobdaa Hanna amantaa namaa barachuu Amantaa keenyatti tuqeree lubbuu. ani si baasuuf miti Gaafanne si gaafataa ture miti. Si gaafatee jennaaniini waan amma deebii kana deebistu barbaadu Yaa. gaafachuu sin barbaadu okay yennaan miutina gooteerti jarti gadi bu'aa akka jennaan bakka maal godhare namni miutina gooteerti jarti naa teessu gaa jala nama 100 okay miutina godhaniirani hin baqatani kiristaanotaas jala jiru muslimootaas jala jiruu fi abbaa kan jedhame maalitti akka fedhame kun isin agarsiise gaaffii immoo isin gaafadha maal jedha asitti ishee kana isin dubbisa hojii nan jira wallah almuraadu bil abbaatti kan barbaadame hadiisa kana keessatti baaba hadiisa kana keessatti addeera isaa yookiin eessuma jedhama natti fakkaata akka keenyaatti eessuma isaa Abaa Xaalibii midha maaliif jennaani kan ijoollummaa irraa kaasee isa kunuunsee guddisaadhaa ture isadha jechuudha. Isinii galee maaliif jennaani abbaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad ergamuu isaadha hin qaqqabne jechuudha. Isinii galee wasiila jedhama ayyee hin qaqqabne jechuudha. Waqadi adraka al-ba'th wa mata ala al-kufr. Abaa Xaalib garuu ergamaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamummaa isaa fudhatee itti amanuudhaa didee kufrii irratti du'e waan ta'eef. Si galee
jedhame eenyu jennaani eessuma addeera isaatti fedhameetu wasiila isaatti fedhameetudha. Tole wasiila isaatti fedhameetu. Gaaffiin kiyya Yesuus Kiristoos abbaa koo gaafa jechaadhaa ture. Waaqayyo dhufee isa dhalcheeyyuu durbee Maariyaam irraati akkuma tokko kaleessa dhufeeti. Waaqayyoota hafuuratu dhalchee isheerraayyuu kan jedhe. Isheerraa kan dhalchee hafuura jedhee akka dubbate. Hafuuratu dhalchee kun abbaa koo jechaa jira. Mee isin gaafadha. Yoo jettan akkuma jettanuu Waaqayyo sooxaa qabaa jechuudha. Amma isin dubbataa deema dhiifama. Waaqayyo sooxaa qabaa jechuudha isin biratti akkuma jedhameyyuu. Walii gallee dubbadhu walee yoo dubbachuu barbaade kiristaanonni nu gashaa. Kiristaanonni akka sadartanii gaaffii deebisin hojjetan gaaffii baasanii dhiishadanii isin irraan fudhatani. Yommuu kan isaanii gaafattan immoo kun akka amma miti na godhu itti miti na godhu jechuudha. Isinii galee si faana mari'anna jedhee kan na kadhatu jara. Kan immoo isin deebiin dhaggeeffattan nuun jedhan jara. Erga nuun dhaggeeffanne siruma dhuftanidha. Erga nuun dhaggeeffanne siruma dhuftanii hin mari'anna nuun hin jedhina. Nuun kadhatiinaa dhuftanii. Beekamtii nuun hin barbaadina. Isinii galee